sinaa qaqqabu jecha har'as egaa viidiyoo interesting ta'e tokko qabadhee dhufeen jira. Innis egaa maal inni shamarreen tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatutti fedhiin ishee guutamuu fi yookaan immoo fedhii ishee fixachuu ishee akkamittiin beekuu dandeenya kan jedhudha. Egaa wanti kun egaa shamarree irraa gara shamarreetti tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee yeroo shamarreen yeroo fedhii ishee fixattutti amala adda addaa agarsiisti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan ol qabatees egaa yeroo tokko warri shamarranii sobanii yookiin fakkeessanii abbaa warraa isaanii yookiin immoo akkasumas jaalallee isaanii gammachiisuudhaaf jecha osoo fedhiin isaanii hin guutamiiniif akka guutame fakkeessuudhaan gochoonni raawwatan waan jiraniif isa kana egaa akkam goonee identify yookiin immoo adda baafachuu akka dandeenyuu fi akkasumas egaa akkam goonee ishee fedhii ishee kan dhugaa akka itti dhufu gochuu akka qabnu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu egaa warroonni chaanaalii koo haaraa taatan baga nagayaan dhuftanii isiniin jecha viidiyoolee barsiisoo ta'an kan haga ammaatti isin darban chaanaalii kiyya jala seentanii ilaaluudhaan yoo isinitti tole qofa egaa laayikii fi sabskraayibii akka nawwatan isin gaafachaa. Warroonni maatii koo taataniif immoo haamilee fi yaada naaf kennaa jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha gara viidiyoo keenyaatti seenaa na waliin tura. Okay, egaa shamarreen tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattu yeroo fedhiin ishee fixattu gochoota agarsiistu keessaa inni tokkoffaan qaamni saalaa ishee amala sun turuu fi of gadhiisuu agarsiisa. Egaa kun maal inni shamarreen tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattutti qaamni saalaa ishee qaama saalaa dhiiraa san kan irra deddeebi'ee amala sirriitti isa qabee gadhiisuu irra deddeebi'ee jechuudha. Yeroo agarsiisutti completely fedhiin ishee itti dhufuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Sababbiin isaas maaliifi yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattutti of qabuu waan hin dandeenyeef waan kana fakkeessuudhaaf gonkumaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu egaa qaamni saalaa ishee yeroo irra deddeebi'ee yookaan immoo daddafee qaama saalaa kee qabee gadhiisutti fedhiin itti dhufuu isaa mirkaneessuu ni dandeessa jechuudha. Inni kan biraa immoo maal inni fuula ishee irratti gammachuu fi amala qaanfachuu agarsiisudha. Inni kunis egaa fuula ishee yeroo ilaallutti miira gammachuu kan irraa mul'atuu fi yeroo si ilaaltuttis egaa kan ija kee keessa sirriitti si ilaaluu hin dandeenye yookaan immoo kan si qaanfattu yoo taate kunis egaa fedhiin ishee irraa jiguu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Inni biraa kun egaa shamara mararratti osoo hin taane darbee kan mul'atudha. Innis maal inni akka nama hirriba hamaa keessa jirutti of wallaaluudha. Kun egaa warra shamarranii yeroo baay'ee kan irratti mul'atu osoo hin taane yeroo tokko darbee shamarree kan masilii yookaan maashaan ishee kan naannoo qaama saalaa ishee irratti argamu dadhabaa ta'e irratti kan mul'atudha. Yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattutti egaa amala of gadhiisuu yookaan immoo nama hirriba hamaa keessa seenee fakkaatti jechuudha. Yeroo kanatti egaa inni dhiiraa yeroo wal quunnamtii raawwatutti kallattiiman sekoondii 10 keessatti fedhii ishee fiduu ni danda'a jechuudha. Inni biraa rommina maashaa yookiin masilii. Kun egaa maal inni warri shamarranii yeroo completely fedhiin isaanii amma isaan barbaadanitti yookiin immoo yeroo sirriitti itti dhufu qaamni isaanii especially qaamni handhuura irraa kaasee haga miila isaanii gidduu jiru kun guutuutti ni romma jechuudha. Levelii argitanii hin beekniin vibrate godha. Kanaafuu egaa asirratti wanti ifa ta'uu qabu shamarreen sun jaarsa ishee gammachiisuudhaaf jettee rommina qaamaa kana egaa sobdee fakkeessuu ni dandeessi. Haa ta'u garuu yeroo qaamni ishee rommu kanatti dhangala'oon qaama saalaa ishee keessaa faca'ee ba'a. Kanaafuu qaama ishee qofa malee kan vibrate gochuu dandeessu. Dhangala'oo kana fakkeessuudhaaf gonkumaa dhangalaasuu waan hin dandeenyeef qaamni ishee handhuura irraa kaasee haga miila yookaan immoo luka ishee irra rommu kun egaa fedhiin ishee akka dhufe kan nutti agarsiisudha jechuudha. Inni biraa hargansuu fi rukuttaan onnee ishee ni dabala yookiin immoo ni jijjiirama. Kun egaa jalqaba irratti akkuma beekamu yeroo wal dhungattanitti normaalii wal dhungachuu dandeessu. Garuu wal quunnamtii keessa erga seentanii booda
isheen yeroo fedhiin ishee dhufuuf dhiyaatutti egaa rukuttaan onneen kun ni dabala. Akkasumas hargansuun ishee daftee qilleensa fudhachuu fi gadhiisuu irratti mul'ata jechuudha. Yeroo kanatti egaa yoo inni dhiiraa dafee wal quunnamtii sana itti mudde egaa kallattiimaan sakandii 10 keessatti fedhii ishee jigsuu ni danda'a jechuudha. Kabiraa fi yeroo baay'ee immoo mallattoon shamarree diimtuu irratti mul'atu keessa gogaan qaama ishee diimachuudha. Kunis egaa yeroo shamarreen diimtuun tokko wal quunnamtii saalaa raawwattutti qaamni ishee kan keessattuu fuula ishee irratti argamuu fi kan naannoo qooma ishee yookiin immoo laphee ishee irratti argamu gogaa duraan beeknu irraa adda ta'ee kan baay'ee diimatu ta'a. Yeroo kanatti egaa fedhiin ishee dhufuuf parsantii 70 ol ta'uu isaa waan nutti agarsiisuuf yeroo kanatti inni dhiiraa wal quunnamtii saalaa kana daddafee raawwachuudhaan fedhii ishee jigsuufii qaba jechuudha. Inni dhuma qaamni saalaa ishee sensitiivii ta'a. Kun egaa maal inni jalqaba irratti yeroo wal quunnamtii goonutti dandeettiin inni qabaachaa ture ni jijjiirama. Yookiin kan of gadhiisuu fi kan dadhabu ta'a yookiin immoo kan sirriitti qaama saalaa dhiiraa sana hammaatee qabaatu ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa akka waliigalaatti egaa yeroo wal quunnamtii saalaa dhiirri tokko shamarree sana akka eegaletti fedhii ishee jigsuu yookiin immoo fixachiisuuniin dirqama itti ta'a jechuudha. Sababbiin isaas maaliifi shamarreen tokko yoo fedhiin ishee addaan cite yookiin immoo yoo osoo hin fixatiin hafte dhukkubbii mataa bu'uu fi dhiphina yookiin diipireeshinii keessa seenuu waan dandeessuuf egaa warri dhiiraa egaa haga dandeessanitti yeroo wal quunnamtii saalaa eegaltan kallattiimaan fedhii ishee fixachiisuuniin qaba jettanii yaaduu danda'uudha qabdu isiniin jecha egaa yeroo biraa viidiyoo barsiisoo fi waa irraa hubachuu kan dandeessan kabiraa isiniif qopheesseen dhufa. Viidiyoon kun egaa yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitan isiniin jecha. Akkasumas yaada qabdan bakka koomentiitti naaf qooduu hin dagatiin. Haga ammaa waan dhaggeeffattaniifis guddaa galatoomaa. Horaa bulaa. Viidiyoo kabiraatiin wal argina.